Naannoo Amaaraa keessa jirtu magaalaan godina addaa Oromiyaa Sanbateen ammallee raafamaa jirti. Baatii waxabajjii keessa gandoonni ishee marsanii jiran milishoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhamaniif hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO waliin hidhata qaban gidduutti guyyaa 3 lolli geggeeffamaa ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa baatii hagayyaa keessa yommuu gamas daawwatetti aangawoonni naannoo humnoonni nageenyaaf hooggantoonni hawaasaa waajjira mootummaa naannichaa keessatti wal ga'uudhaan jeequmsa dabalataa kamuu akkamitti akka dhaabatu irratti mari'achaa turan. እንግዲህ በዚህ አካባቢ ተደጋጋሚ ችግር የሚነሳው ምንድነው የጽንፈኞች አመለካከት ከፍተኛ በመሆኑ ሰላም ወዳድ ያልሆኑ ኃይሎች አሉ። እነኚህን ሰላም ወዳድ ያልሆኑ ኃይሎችን አድኖ ለህግ ማቅረብ ስራ እየተሰራ ነው። አሲት ወል ኢብዴን ረደደቤ ኡመሙ ሰበባ ፈላሰምኒ ፍንጣለይ በበለቻ ጅሩፊ ሁምኖን አከሲት ነጋን እንጅራን በርባደን ሶችረ ጅሩ ገሩ ወልት ቡይንሲ ናኖ ከነ ጅራቹን ሃራሚቲ የሮድ ኤራዳፍ ገገሰማ ከቱሬ ተውስ ammaan dura garuu hawaasuma naannootu jiddu seeninsu salaatuun jiraatiin ofuma isaa furata ture. Kibba Sanbateerraa fageenya kiiloomeetira 36 fagaattee kan argamtu magaalaan Shawaroobitis baatiiwwan darban keessa jeequmsi dhalattoota Oromoof Amaaraa gidduutti uumamuun dabalaa dhufeera. Aangawoonni naannoof jiraattonni raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka himanitti jeequmsi asittillee hammaataa jira. Sababaa olola WBO fi loltummaaf nama fo'uunsaa dabalaa dhufeerraan kan ka'e ta'uu dubbatu. Mootummaan garee shororkeessotaa jedhee kan moggaase WBO'n hidhattoota Oromoo ta'anii bara 2018 keessa adda bilisummaa Oromoo irraa adda ba'an. WBO'n sirna federaalaa Itiyoophiyaa keessatti naannoon Oromiyaa caalaatti beekamtii akka argatu barbaannaa jedha. ከበድ ያለ መሳሪያ ነው የሚመጣው If one person on the ethnic Oromo side was killed in a dispute, one person from the ethnic Amhara side... Yeroo ammaa kana wal dhibdeen jiru sakanaan duraarraa guutummaatti adda. Yoo namni tokko gama saba Oromootiin walitti bu'insa sana keessatti ajjeefame, namni tokko gama saba Amaaraarraa immoo haaloo ba'iinsaaf ajjeefama. Yeroon kun adda. Sababaansaa WBO'n harka keessa galfatee jira. Yeroo jalqabaatiif meeshaa waraanaa guguddaan walitti bu'insa kana keessatti itti fayyadamamaa jira. Jalqaba waggaa kanaarraa eegalee ajjeechaa hidhattoota Oromoof Amaaraatiin sabaaf sablammoonni Amaaraa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu aangawoonniif aktivistoonni dubbataniiru. Garuu gareewwan mirga namaaf falman kanneen walitti bu'iinsa sana keessa jiran martinuu dhiittaa mirga namoomaaf itti gaafatamummaa qabu jedhu. WBO'n gama isaatiin jeequmsa uumameef milishoota saba Amaaraaf mootummaa federaalaa kumata. Ibsi WBO'n dhiyeenya kana baase akka jedhetti mootummaan federaalaa dhiibbaa cimaan isa mudatee jira. Kanaaf immoo hawaasa walirratti kakaasuuf walitti bu'iinsa dabalataa uumuuf jecha wal dhibdee uumuutti jira. WBO'n gama isaatiin jeequmsa uumameef milishoota saba Amaaraaf mootummaa federaalaa kumata. Ibsi WBO'n dhiyeenya kana baase akka jedhetti mootummaan giddu galeessaa dhiibbaa cimaan isa mudatee jira. Kanaaf immoo hawaasa walirratti kakaasuuf walitti bu'iinsa dabalataa uumuuf jecha wal dhibdee uumuutti jira jedha. Walitti bu'iinsa itti fufee jiruufillee WBO'n mootummaa himate. Xiinxaltoonni akka jedhanitti wal dhibdeen hammaataa dhufe kun tasgabbii biyyaaf naannichaaf yaaddoo biraati. David Del Conte dhimma Itiyoophiyaa laalchisee gorsaa walabaaf ogeessa. Walitti bu'iinsi naannichatti uumame biyyattii balaadhaaf saaxiluu danda'a jedhu. Whether the conflict continues in Oromia, the more chances you have to further destabilize the federal government and antagonize relationships. Walitti bu'iinsi kun naannoo Oromiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf akkuma itti fufaa deemeen mootummaa federaalaa daran tasgabbii dhabsiisee mootummoota naannoo hollaa jiran gidduutti walitti bu'iinsa uumuudhaaf hireen jiru bal'aadha. Kanaaf kun Itiyoophiyaadhaaf hamaadha. Naannichaafis hamaadha. Irra caalaa immoo uummata siviiliitiif hedduu hamaadha. The Oromo population is watching Tigray very closely and how the federal government and other regional states are comporting themselves in Tigray. Del Conte akka jedhanitti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti uumameef deebii mootummaan federaalaa kenne nageenya naannoo Oromiyaa keessaa balaarra buusa. Deebiin naannoo Tigraayiif kenname kun uggura gargaarsa namoomaa baankileef telekominikeeshinii addaan kutuu dabalata. Uummanni Oromoo haala Tigraay keessaa baay'eetti dhiyeenyaan hordofaa jira. Akkaataa mootummaan federaalaaf naannoleen naannoo biroo Tigraay keessatti itti socho'aa jiran. Kun immoo hariiroo Oromiyaan mootummaa federaalaa waliin qabdu irratti kallattiin dhiibbaa qabaata. Gama biraatiin jeequmsi magaalaa Shawaroobiit keessatti uumame dhiyeenya lubbuu kantiibaa magaalattii galaafate. Fulbaana tokko
Kantiibaan magaalattii konkolaataa isaanii keessaa bu'anii mana isaanii utuu seenaa jiranii namoota qawwee hidhataniin ajjeefamuu biiroon koominikeeshinii magaalichaa sabaa himaa biyya keessaaf ibseera. Ajjeechaa kana eenyu akka raawwate hin beekamne.